akkam jirtu ilmaan Oromoo nagaa jirtu fayyaa keessanii har'aa qabxiilee muraasa gaggabaabsee sa'aatii dheeraa daqiiqaa dheeraa osoo hin fudhanne waan jedhee asirraa bu'utu jira baga jiraattan baga jiraannee sa'aatii kana yeroo baay'ee sababa naaf hin mijoofneefi laayivii hin dhufu har'a garuu waan muraasa qaba inni dura dhimma Minnesootaati. Minnesota keessatti guyyaan har'aa guyyaa jabaa guyyaa qeerroo Minnesota keessatti dhalataa lafaa bahaa jiran ijoollee lafaa dhuftu guyyaa Oromoon Minnesota fi Oromoon Ameerikaa keessa jiru abdii itti horatu akka ta'e jala sararee diimaadhaan jala sararee isinitti himuun barbaada. Oromoon Minnesota waan biyyatti goonu waan saba keenyaaf goonu cinatti Ameerikaa keessatti hidda gadhaabachuun Ameerikaa keessatti aangoo mirga itti qabnu gonfachuun takkaahu ammootuu qabachuudhaaf hojjechuutti deemaa jiraachuun ijoollee Oromoo Ameerikaa keessatti dhalatanii fi Ameerikaa guddatan abdii guddaa kan itti horatu waan ta'eef guyyaan har'aa dubareen Amaanee Badhaasoo jedhamtu magaalaa lakkuu keessatti naannoo St. Paul District 4 kan jedhamu Ameerikaa bakka buutee Congress woman taateetiin wal dorgomuudhaaf guyyaa deeggarsi dinagdee itti walitti qabamuudhaan Minnesootatti jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoo jaalalleewwan Oromoodha guyyaa har'aa Oromoon 2,000 this is my expectation Oromoo yoo jiraattan jechuudha. Yoo jiraattan nama 2,000 kan barbaadu. Yoo jiraattan yoo 2,000 kan Minnesota hin jiraanne taanaan maqaa Oromiyaa xiqqoo jedhu har'a boodaan isin kaasu. Dhugumatti generationiin dargaggeessi Ameerikaa keessatti ilmaan dachii kana keessa horaa jirtan ijoollee asif fuutanii dhalaa jirtan ijoollee biyya kana keessa guddisaa jirtan guyyaan har'aa guyyaa Oromoo Ameerikaa keessa jiru miti. Oromoo addunyaa biyyoota western biyyoota democratic country ta'an keessatti jiran keessatti ilmaan Oromoodhaan wal dorgomanii aangoo kamiyyuu except wanti nu laangeessu hin jiru Ameerikaa keessa beeka Oromiyaa irratti abbaa aangoo ta'uu yoo dadhabde biyya nama biyya baqattee itti galte keessatti biyya lammii itti taate keessatti yoo Ameerikaa keessatti dhalatte pirezidaantii Ameerikaa ta'uudhaaf wanti si orgi biyya hin jirre kana keessatti wal dorgommii Congress woman ta'uudhaan fiiguudhaaf deemtu yeroo jalqabaatiif seenaa addaa dalaguudhaaf kan deemtu dubareen Amaanee Badhaasoo guyyaan isii bira Oromoo magaalaa lakkuu jaalalloowwan magaalaa lakkuu biratti dhaabbachuudhaan maaltu nurraa eegama Amaaneen maal nurraa eeddi yookiin ammootu ijoolleen keenya kan boru ganama biyya alaa kana keessa guddisaa jirru biyya Ameerikaa kana biyya keenya jedhan kana keessatti maal godhuu qabanii akkamitti ijoollee kana hamilee horanna akkamitti boru ganama namoonni kongireesii keessa seenan kan yeroo ulaa hunda isaanii maqaa laala hadha Oromoo warri westernii kana keessatti rakkoo Itoophiyaa yogguu kaasan maqaa Oromoo jedhamuun kaafu. Garuu guyyaa congressman yookiin congresswoman takka state sana keessaa yookiin ammootu Ameerikaa kongireesii keessaa yoo qabaanne Oromoon xabaqaa isaaf dhaabbatu Oromoon akka Oromootti ta'ee dhukkuba Oromoo namni itti dhagahamu mana san keessa jiraachuu jechuun waan addaati. Kana sirriitti beekaa. Kana jala sararee beekna. Kanaafika har'a Amaanee bira dhaabbachuun boru ilmaan keessan bira dhaabbachuudha. Boru abdii ummanni Oromoo biyya keessatti illee ta'e biyya alaatti qabuuf wabii yookiin ammoo investimentii godhachuudha. This is investment. So kanaaf Oromoonni magaalaa lakkuu keessa jirtan yoo namni hedduminaan baatanii waan xiqqoodhaan Amaanee bira dhaabbattan Amaanee for Congress kan jedhu bira yoo dhaabbattan dhugamatti ilmaan Ameerikaa keessa horaa jirtan dhugamatti ijoollee Ameerikaa keessa guddisaa jirtaniif abdii ta'uu keessan garsiisa. Oromoon Ameerikaa keessa jirtu Kanaadaa keessa jirtu waan takka jala sararii beeki. Laali namni tokko yeroo kongireesiidhaaf fiigu yookiin ammootu seneetaraaf fiigu yookiin ammootu kan magaalaa irraa ka'ee hanga sadarkaa olaanaa hanga amma Amaaneen itti fiigaa jirtu kanatti yeroo fiignu akka biyya keenya maallaqa malee wanti fiigamu jiru kiisa keetiin fiigda maallaqa hawaasa kan keerraa dammashiteetiin fiigda malee mindaa kan keetiin iyyuu miti kan fiddu. Kanaaf dhugamatti ijoollee asii horaa jirtaniif abdii ijoollee keessan irraa qabdu gaafiin hadha Oromoon deebisu guyyaa itti deebistan hadha abdii ilma kan kee irraa qabda abdii intala dhaltee Ameerikaa keessatti dhalte irraa qabda yoo abdii qabaatte
kophaa kan kee ilmi kan kee bakka barbaadu hin ga'u. Aangoo Ameerikaa keessaa maatii qofaan akka Itoophiyaa keessa maal seetan namni tokko mootummaa sanaaf kijibduu taanaan mootummaa sana jala deemnaan ergamtuu mootummaa sanaa qofa taanaan aangoo barbaaddu kamuu ni argatta. Ministeera ta'uu dandeetta, maal ta'uu dandeetta, rakkoon hin jiru. Ameerikaa keessatti amma laal namoonni akka biyya alaa kan Ameerikaa irraa ka galagalanii lammummaa ofiillee jijjiiranii paarlaamaa Itoophiyaa keessatti bakka uummata Itoophiyaa ta'uudhaaf wanti si barbaachisu tokko hin jiru. Yeroo ni dheedhimani. Wanti si barbaachisu maali? Mootummaa aangoo harkaa qabuuf kijibduu taatee, basaastuu taatee, ergamtuu taatee argamuu qofa. Ameerikaan garuu faayitu miseensa dhaaba siyaasaa kamiiyyuu ta'e yoo ummata dammaqsuu kan hin dandeenye ummanni dammaquu ummataa jalqaba wanti siyaansi madaalaniin maallaqa filannoo kanaaf barbaachisu ummata irraa walitti qabuu danda'uu keetiin si barbaachisa. Ummata irraa walitti qabuu keetiin si barbaachisa. Ummata irraa maallaqa walitti qabuu dandeette jechuun ummanni biraallee ka ollaa kan kee keessa jiru, kan magaalaa sana keessa jiru, kan distriiktii sana keessa jiru, aha ummanni kun ummata jabaadha. Ummanni maallaqa hanganaa rees gochuu danda'u gaafii ummata keennaallee deebisuu danda'a jedhee ummanni hawaasni biraa sabni biraa si wajjin dhaabbata. Hangarraa ijoolleen Sumaalee bakka hedduu qabatanii jiran, aangoo hedduu fudhatanii jiran, sadarkaa hunda keessatti ijoollee lammiilee Sumaalee bakka hundatti agarta. What about Oromoo? Oromoon waggaa 35 yookiin hanga 40 jidduu kana ga'uuf seeta kana keessa jiraatee jira. Garuu hangarraa warroonni nu dura dhufanillee fiiganii waan hin garsiisne. Nulleen warro booda kana dhufne kunillee walakkaa keessa dhufne kunillee fiignee waan garsiisne. Ijoolleen daa'imni jiruu baqaa keessa jiraatan, hiyyummaa keessa guddatan, baqataan maal akka ta'e arganiitiin guddatan kanneen akka Amaanee kun har'a yeroo Congress Women ta'uudhaaf Ameerikaadhaaf yeroo isiin fiigdu lammii biyya kana dhalatu kunis ni danda'ama. Obaamaan waan biraa hin goone uummata gurraachaaf beeka. Obama showed us it is possible to be a president even though you are black kan jedhu nu garsiise. So bar'een gaddam filannoo boordii magaalaa kanaati yookiin boordii iskuulaatiif dubareen takka fiigde sababa dadhabina kennaatiin iddoo sana arganne hanga deemuu dandeenyu waan nuti hin deeminiif jechuudha. Amma now it is time Oromo. It is now time for you to do your best. Waan sirraa eegamu hunda gumaachite, waan sirraa eegamu hunda goote generationii lafaan dhufaa jiru keessatti abdii guyyaa nuti itti horannu har'a. Guyyaa aladaa. Guyyaa 24 har'aa kana jechuudha. Sa'aatii 2 booda yookiin amma sa'a tokko walakkaadha. Sharp sa'aatii 3 hanga sa'aatii 5tti there will be a donation in dhimma kanaaf oolu Amaanee birattiin kan dhaabbannu kan itti garsiisnudha. Ammarra dargaggeessi magaalaa lakkuu keessa jiraattu dhugamatti ani dargaggeessa boru Oromoo kan irraa abdiin qaba jetta taanaan boru ummanni hawaasni Oromoo kun ana bira haa dhaabbatu jetta taanaan qeerroon magaalaa lakkuu keessa jirtu har'a gadi bahii Amaanee bira dhaabbadhu. San ta'uu baannaan yoo ati har'a Amaanee bira osoo hin dhaabbanne boru ganama anillee magaalaa sanii fiiga jettee hamilee maal lafaa kaatee dhufte kaleessa ati Amaanee bira hin dhaabbanne nuti har'a maaf si wajjin dhaabbanna gaafii jedhu sitti kaasna. Akka san hin taane dargaggeessi Oromoo maallaqa kennuudhaan isinirraa hin barbaannu ta'a. Yoo kennitanillee maallaqa xiqqoo kennitu. Maallaqa xiqqoo kennitan kanaaf jettanii manatti nafina. Oromoon kennuudhaan duubatti hin jedhu. Oromoon waa kennuudhaan if you are an American laala eenyutu donationii kana irra hirmaachuu danda'aadha. Lammiileen Ameerikaa ta'an yookiin ammoo residents of America warri ta'an kamiyyuu donationii kana kennuu ni danda'u. Donationiin kun ACT Blue isa jedhu jalatti linkiin isaanii jira. Linkii kana booda yoo keessaan naa barreessitan linkii kana isiniifan erga. Maal barbaannaadha? In short, dubbii kana ni salphifna kan jennu taanaani we need about 2,000 Oromos. 2,000 Oromos. Oromoo dhugamatti ani biyya kana keessa ilmoo kiyya horaa jira. Ilmoo horuu kanaaf ammoo dirqama kiyya bahuu qaba nama jedhu anamma nama 2,000 barbaannadha. Nama 2,000. Namni 2,000 kuni waan guddaa miti. Nama 2,000 dammaqsinee tokkoon keessa warri na dhageeffatartan particularly those who are American citizens and American green card holders. Maal gochuu dandeettan? Namni 200 as keessa jiru kun nama 10 yoo dhaqqabne nama 2,000.
Hubadhaa amma nama as jirtan kun nama 2,000 jechuun nama 263 na hordofaadha. Nama 200 haa jennu. Namni 200 kuni nama 10 yoo bilbiltan nama 2,000. Any American citizen, it could be from the corner of Seattle irraa hanga Florida and boat, from east coast to west coast warri jirtan jechuudha. Nama 2,000 kan barbaadu donation yadhaatiif. Namni 2,000 kun hubadhaa ka. Namni 200 kun nama 10 yoo dhaqqabne 200 kun yoo dhaqqabne doolaara 250 ilma kiyyaaf jenne invest yoo nuti goone wanti barbaadnu dhumate. Kalas Oromoon bakka barbaaddu akka gahuu dandeettu chaappaan dhooftanii jechuudha. Nama 2,000 doolaara 250. Is it hard? Amma dubbiin kana wadhaa. Namni 2,000 Oromoon dammaysinee nama 10 dammaysinee nuti. Anamma namni asirra jirtan kun yoo ergaa kana narraa fudhattan namoonni 2,200 fi homaa asirra jirtan kun ergaa yeroon geesseen jira kun an ilma qaba, an intala qaba, Amerikaa keessa naaf guddataa jirti, Amerikaa keessa dhalataa jirti, ijoolleen tiyya ergamuu qofa. No, nama vote gochuu qofa osoo hin taane naafillee a right to vote and a right to be elected. Mirga filuu qofa osoo hin taane mirga filamuullee argachuu qaba jettanii ijoollee keessan shaakalsiisuu barbaadan taanaan hadha wanti isin goota wanti biraa hin jiru ilmaan qabda. That's my question. Ijoollee kan keetiif invest gochuu barbaadda. Amaanee fuutee Congress women gootee fakkeenya gaarii ijoolleen kun irraa dubbatu akka ta'u barbaadda. Seenaa dalaguu barbaadda. Yoo kana ka gochuu barbaaddu taate doolaara 250 hadha anaaf jedhii irraa ba'i. Boru ganama waan isarraa argattu ilmaan kan keekeetillee seenaadha. This is a history. Just like Obama became the first black African American president, Amane has to become the first female, the first Oromo female who became the American Congresswoman. Ta'uudhaaf seenaa dalayde. Guyyaa kana dalayde ijoollee keessan kan boodaa dhufaniif abdii hortaniiftan. Har'a Oromoon Minnesota keessa jiru tokkoon keessanii mana hunda keessan keessa ijoollee 4, 5, 6, 7 horaa jira Oromoon. Garuu ijoollee kanaaf ammoo maal qopheessite? Yoo har'a Oromoo wajjin hin dhaabbanne, yoo har'a Amaanee wajjin dhaabbanne, boru guyyaa ilmi kan kee, boru guyyaa ijoolleen tante iddoo kanaaf hin fiinne jedhan, what are you going to do? Are you going to afford $1 million investment? $500,000 investment? No, you can't. Maatiidhaanii miti investi kan godhamullee kun hawaasa dammaqsuudhaan. Kanaaf hawaasni Minnesota har'a magaalaa lakkuu keessa jirtan Lake Street gubbaa jirra. Adreesii isaan dubbadhu gara keessaatiin na gaafadha. Koota argama mucayyoo tana bira dhaabbadha. Abdii ijoollee keessanitti horadhaan yaamicha koo ka obboleeyyummaa isiniif dabarsaa. Hanga ammaa wanti an argu laayikiidhaa fi onneen jaalalli onnee orraabsaa jirtan kuni ani hadha yoo maallaqatti hin jijjiiramne ani laayikii illeedhaa hin hojjedhu beekaan. Waan hojjedhu Itoophiyaa keessatti tajaajila lammummaa jedhan. Tajaajila lammummaa jedhanii itti baasan, which is volunteer free service jedhamu kana jechuudha. I'm doing volunteer job. Dhimma kootii miti dubbiin kun. Dubbiin kun dhimma ijoollee kootuuti. Dubbiin kun dhimma generationi Amerikaa keessatti dhalatee horaa jirruuti. Dubbiin kun dhimma Amaaneetii miti. Dubbiin kun dhimma hunda keessaniiti. Waan keessani kan irraa dubbataa jiru waan yeroon geesseetii miti. It's up to you. Dirqama keeti. Amaaneen waa hojjechuu akka dandeewu, saba bal'aa akka qabdu, ummata ishii duwwaan dhaabbachuu dandeettu. Yoo ummanni kiyya na wajjin dhaabbate, I can do anything jettee jirte. So, are you ready is a question for every Oromo. Every Oromo. Wanti goonu maali? Hanga January guyyaa tokkotti jechuudha. Yoo har'a waan barbaannu kana milkoofne dalagaa biraatti ceena. Amma wanti gootan, you might be living in any state of America. Minnesota waan kana guutuu dandeetti, nama 2,000 yoo gadi ba'e waan kana guutuu miti, dachaa kana ga'uu danda'a. Minnesota qofti waan kana cufuu dandeetti because it is not big deal. Nama muraasa qofa yeroo baay'ee rakkoo ummata Oromoon beela'ee, Oromoon rakkatee, Oromoon dheebote yeroo jedhani
rakkoo kan ta'u maali namuma muraasatu gargaarsa gargaara nama muraasatu waan kenna amma wanti barbaadaa jirru Oromoon hundi isaa itti hirmaate Oromoon hundi isaa iddoo kana argame I don't care eessumattuu iddoo dhalootaati miti dubbii Ameerikaa keessatti ilmaan horuu fi ilmaan horru kanaaf ammootu gatii itti kennuuti kana godhuuf dandeettu is a question yoo gootan ilmaan keessan isin abdatu yoo kana gochuu dadhabdan ammootu ilmaan keessan isin hin abdatan ilmaan keessan gara isan deemaa jirtan hin beekan ijoolleen kun ammoo deemtee guyyaa tokko maal isin gaafatti beektanii daadii isin jetti ijoolleen Ameerikaa mee hanga hardhaa ati guyyaa amaaneen kongresiidhaaf fiigdu maal goote I want to run for conference kongresiidhaaf ani fiiguu barbaada isin jedha ilmi kan kee guyyaa tokko kongresiidhaaf ani fiiguun barbaada mee ati guyyaa amma nama Oromoon akka dabira dhaabbatuun barbaada hawaasni biyya kanaa akkana wajjin dhaabbatu barbaada ati guyyaa namoonni garagaraa hojii akkanaatiif wal dorgoman fiigani tokko dinagdeedhaan bira dhaabbattee doolaara 250 gargaartee doolaara 100 gargaartee jirta takka lama guyyaa hawaasa free service yeroo barbaadamu free service yeroo barbaadamu gargaarsi garagaraa yeroo godhamu ati hawaasa kana bira dhaabbattee gadi baatee adda durummaadhaan dubartii kanaaf sagalee kennitee kuni beekamuu danda'u qaba kana gochuun ammootu wantoonni akkanaa kuni gochuun ilmi kan kee boru ganama prezidaantii Ameerikaatiif fiigee American president ta'ee fiigee abbaan koo guyyaa akkanaa na bira akka inni dhaabbatu ilmaan Oromoo hunda bira waan dhaabbateef Oromoon bira akka isa bira dhaabbatu abdii qabaata kanaaf guyyaa hardhaa amma sa'aatii 3 irraa eegala Ibrahim Ahmadiin kuni maal inni bilxiginaa maal taate please nagaatti mee boqadhu xiqqoo so kanaaf yaamichi koo kana ka isinii godhu sa'aatii tokko booda yookiin sa'aatii muraasa booda achi walaa geenyu isiniin jedha ulfaadhaa naaf jiraadhaa